kun hunda caalaa kenniteetti. Warri kaan kan isaan irraa hafe kennani. Garuu iyyettiin kun kan qabdu hundumaa kennite. Dottimi aboo maaliitiin kana jechuu dandeesse? Mirga kana eenyu sii kenne? Mee isinin gaafadha. Natti maa Yohaannis Cuuphaan waaqarraa moo namarraa dhufee? Maala jennu? Waaqayyo biraa yoo jenne yoos immoo maaliif Yohaannisiin hin amanne jedha? Nama biraa yoo jenne immoo sabni kun dhagaan rukutu. Yohaannis raajii ta'uusaa fudhataniiru. Eessaa akka inni dhufe hin beeknu. Anis isinitti himu aboo eenyutiin akkan kana godhu. Namticha waynii dhaabbate tokkotu ture. Waan biyya fagoo dhaquufis eegduutti qixxee kennate. Yeroo waynichitti funaanamus geenyaan garbicha isaa warra eegduutti erge waynicha irraa hamma isa ga'u fudhachuuf. Isaan garuu garbicha sana harka duwwaa hari'anii deebisee kan biraas erge. Isa kanas tumanii harka duwwaa salphinaan geggeessaniin. Garbicha sadaffaas erge isas tumanii madeessanii alatti gatan. Abbaan waynichaas akkas jedhe, maal godhu? Ilma koon erga malee dhugumaan isa ni kabaju. Garuu warri eegduun sun ilma isaa arganii akkas jedhan, kun ilma abbaa lafaati. Kottaa isa ajjeefnee qabeenya kanas keenya godhanna. Gooftaa kan biraas nutti himi. Isa ajjeesanii waynicha keessaa alatti gatan. Egaa abbaan waynichaa eegdota kana maal haa godhu ree? Warra eegduu sanas ajjeesee waynichas nama biraatti kennata. Egaan kan barreeffame maal jedha ree? Dhagaan inni warra jaartuutiin tuffatame hundumaarra kan caale ta'ee argame. Eenyuyyuu kan dhagaa sana irratti kufe ni caccaba. Eenyuyyuu kan dhagichi irratti kufe egaa innis ni hunkutaa. Barsiisa. Kanatti jettuuf kanatti barsiiftu qajeelaadha. Fuula namaa ilaaltee utuu ol hin caalchisin garuu ati namootatti waa'ee fedha Waaqayyoo itti himta. Nutti himi mootii warra Roomaa fi gibira baasuun keenya seera moo seera miti? Gooftaa of eeggadhu si gowwoomsuu yaala. Mee saantimicha natti argisiisaa. Fakkiif maqaan irra jiru kan eenyuuti? Egaa kan Qeesaar kan ta'e Qeesaariif kennaa. Kan Waaqayyoo immoo Waaqayyoof kennaa. Deebii keessa sanaa goomaal. Faasikaa kan jedhamu ayyaanni Maxinoos ga'ee jennaan Yesuus Simoon Phexrosiif Yohaannisiin irbaata akka isaan qopheessaniif gara magaalaatti erge. Dhiphachuu kootiin dura irbaata Faasikaa miilanaa isin wajjin nyaachuun hawwa. Isiniin hin jedha. Gonkumaa lamuun nyaadhu amma mootummaan Waaqayyoo dhufutti. Galanni siif haa ta'u yaa abbaa keenya Waaqa hundumaa. Ati wayniin ija akka godhatu kan taasiftu. Hodhaa kana hirmaadhaa waliin gaas. Isinittin himaa mootummaan Waaqayyoo amma dhufutti daadhii waynii ittiin dhugu.
galanni si haa ta'u yaa abbaa keenyaa waaqa hundumaa midhaan lafarraa kan biqilchitu. Kun foon kooti isiniif kan kennamu. Kanas yaadannoo kootiif godhadhaa. Xoofoon kun kakuu haaraa dhiiga kootiiti. Isa isiniif dhangala'u. Garuu kunoo harki inni dabarsee na kennu anaa wajjin maaddii kanarra jira. Dhugumaan ilmi namaa ni du'a akka fedha Waaqayyootti garuu kan isa dabarsee kennuuf wayyoo. Kun hin ta'u. Kun hin ta'u. Matuma. Gantuun kun eenyu gooftaa? Isin keessaa inni guddaan akka isa xinnoo haa ta'u. Hogganaanis akka hojjetaa haa ta'u. Isa kamtu caalaa ta'a? Taa'ee isa nyaatu moo isa ergamutu guddaadha? Sirriidha, isa taa'ee nyaatutu guddaadha. Ani garuu isin gidduutti akka isa ergamuuti. Yeroo gidiraa kootiis isin anaa wajjin turtan. Akka abbaan koo mootummaa naaf qopheesse anis mootummaa isiniifan qopheessa. Isinis maaddii koo irraa ni nyaattu ni dhugdus. Teessoo irras teessanii gosa Israa'el 12 ni murteessitu. Gantuun hin jiru kaa? Simoon hubadhu. Seexanni hunda keessan qoruu barbaada. Akka qottuun qamadiif habaqii gargar baasuuf socho'utti. Ani garuu siif kadhadheera Simoon akka amantiin kee hin hir'anneef. Yeroo gara kootti deebitus obboloota kee jabeessi. Gooftaa, ani qophaadha si wajjin hidhame. Si wajjinis du'uuf. Sinan jedha yaa Phexros. Edanan daaqontuun iyyin na beekuudhuma keeyyuu si'a sadii na ganta. Yeroon qalqalloof kophee malee sin erge waa isinitti irrateera. Tasa waa tokkollee. Amma garuu qalqalloo kan qabu haa qabatu. Albees kan hin qabne uffata isaa gurguree haa bitatu. Isiniin hin jedha. Waa'een koo inni akka warra seera cabsituutti lakkaa'ame jedhamee barreeffame raawwachuuf jira. Ilaa! Albee lamatu jira gooftaa. Kun ni ga'a. Hangafootni lubootaa sattamitti Yesuusin balleessuu akka danda'an waliin mari'atan. Bartoota isaa 12 keessaa seexan Asqortuu Yihuudaa jedhamutti seene. Innis Yesuusin dabarsee kennuuf warra hangafoota lubootaa bira dhaqe. Yesuusis Yerusaalemiin dhiisee kadhataaf gara gaara Dabra Zayititti ol bahe.